Obbo Gosaa'ee Taammiruu hojjetaa warshaa huccuu Saajin Diimaati. Warshichi gubachuu isaatiin maatii isaanii waliin rakkoof akka saaxilaman himan. Haadha manaa kiyya wajjiniin ishiin isa sun hojjetti. Wajjiniin aan hojjennu jechuudha as keessa. Haa ta'uutii akkuma jedhe waggaa afurii oliidha kan mana kana kan keessa aanan hojjedhe jechuudha. Gargaarsi tokko malee kanumaan kanan jiraachaa jiru. Amma sanan jiraachaa jiru kanaani yeroo darbes immoo kanan ittiin jireenya kiyya gaggeessaa ture maatii kiyya illee waan tokko gargaara kanan ture kanarraa jechuudha. Baay'een keenya ana qofa miti hojjettoonni mana kanaatis mana kiraa keessadha kan jiraannu. Booda rakkoo adda addaa saaxilamuun keenya waan hin oolledha mana kiraa annamaa keessa jiraannu waan ta'eef waan kaffallu bakka hin qabnetti immoo mana kiraarraa baanee wayin daandirra wayin gara biyyaatti deebi'uudhaaf furmaanne jiru jechuudha. Warshaan Super Dabaltii jedhamu warshaa kuusaa bishaanii oomishuudha. Obbo Galchaa Magarsaa immoo hojjetaa warshichaati. Warshaan kun gariinsaa gubateeti jira. Isaanis gubachuu warshichaatiin miidhaan isaanirra qaqqabee maal akka ta'e akkasitti nutti himan. Hojii kana akkuma nuti gabiidhumaan isin hojjedheetu argadhu kanaan ijoollee kana barsiisaa ture. Egaa warshaan kun gubate hojii dhaabnee turre. Inni kun immoo mindaan keenya nu kaffalamuudhaaf hin danda'amu kan jedhamu baay'ee shakkirra kan tamma jirru kana. Fakkeenyaaf warshaan kun hojjetee argatu malee nuufis kaffaluu hin dandeenyeef kaffaltiin argannu kan jennu. Baay'ee rakkina baay'eedha kan jiru. Baay'eedha ijoolleen wajjin hojjetan baay'eetu jira. Mana kiraa kee jiraatu wanti nyaataa jira waan baay'ee bichaa kan jiru. Kuni waliigalatti hoggaa ilaallu miidhaa jabaadha. Magaalaa Sabbataatti warshaaleen 13 ta'antu sababa jeequmsatti bana uumameetiin manca'an. Warshaalee kunneen keessatti kan hojjechaa turanii fi kaffaltii mindaa warshaalee kunneen irraa argataniin kan maatii isaanii bulchaa turan hojjettoonni baay'een rakkoo isaan irra gahee ibsachuun gochicha kan balaaleffatan ta'uu eeraniiti jiru. Warshaan kun yoo jiraate malee maatii keenya bulchachuu hin dandeenyu. Amma mucaa tokkoon qaba. Mucaa kurra darbee maatii koon bulchaa jira hojjedhe warshaa kana jechuudha. Bara 2005 kan warshaa kana dhufee gale. Eggasiitii hojjedhee ofii koofis hojjedhee mucaa koos gargaara warra koos ittiin gargaaraan jira. Warshaa kana keessatti keemikaalota baay'ee nuti jennu baay'eetu gubate. Kan hojjedhan istoorii keessadha. Keemikaala baay'eetu nu jalaa gubate. Kana jechuun immoo baay'ee rakkina cimaatu nurra ga'e. Dirjitii kana torban tokko hojii dhaabnee turre. Amma kanatti waan nyaannu waan gabbaanee bitannullee wanta baay'ee rakkoo guddaarra turre. Bishaan asiitii fayyadamna. Dirjitiin kun nam tokkoof nam lamaaf bichaa dhaabbate miti. Uummata naannoo kanaaf illee darbee dhaabbateera. Uummata baay'ee as keessa hojjechaa jira. Hojjennee waan guddaa fayyadamaa jirra. Dirjitii kana balleessuu jechuun gubuu jechuun seera miti. Kanas darbee dirjitii kan biraa magaalota keessa gubuun seera miti. Kan mootummaas ta'e gubuun seera miti. Bultii keenyallee beeksisa keenyallee gargaarati nullee itti gammadaati. Har'a iddoo kana geenye jenne osoo mana kiraatiin sin jiqqami mana iddoo isaa qabatee nullee akka barbaannetti seennee baanee hojjennee tadassannee gammanneetu qarshiin inni nuuf kalfalus duraan gizee takaraayyeetu nuuf kalfaluu fi amma kan ofii isaa irratti gizee oomishu nuuf kaffalu baay'isee waaqaaf lafa. Qarshiin amma duraan gizee ittiin qacarame fakkeenyaaf gizee sinitti birrii 300 qacarame har'a garuu miindaan koo gi'oon sinitti birrii 7,500 kaffala. Magaalaa Sabbataatti warshaaleen kunneen gubachuu isaaniitiin hojjettoonni 4,227 hojii hiikanii ta'aatii jiru. Hojjettoonni hojiin ala ta'an kunneen faayidaalee garaagaraa uummanni warshaalee manca'an irraa argachaa tures waan dhaabbateef uummatichis miidhameera jedhaniiti jiru. Ijoollee yeeyyii namoota dadhabaa baay'eetu jira. Garatti ba'anii waan bitatanii deebi'an waan nyaatan bishaan ammoo naatti rakkachaa jira kuno waan asii meeqatti kan gubate yeroo sana hin gubate amma uummanni baay'ee rakkachaa jira. Itti gaafatamtuun dhimmoota kominikeeshinii mootummaa biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaa Aadde Abbabachi Moosisaa naannoo Oromiyaa godinaalee muraasa keessatti jeequmsa uumameen warshaaleen xixiqqaa fi gurguddaa mancaan keessatti kan hojjechaa turan hojjettoonni 8,820 hojiin ala ta'aniiti jiru jedhan. Akka magaalaa Sabbataatti gara hojjetaa 4,425 hojjaan ala ta'anii jiru jechuudha. Hojjetootni kun hojjaan ala ta'uu qofa osoo hin ta'in immoo maatiiwwan hedduutu jira hojjetaa kana dudduubaa jechuudha. Maatiiwwan hedduu gargaaru. Haadhi manaaf abbaa manaa warshaa kana keessa hojjetan jiru. Warshaan kun yoo hojjaan ala ta'e jarreen kun wanta guyyaa tokko ittiin bulan illee hin jiru jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti warshaaleen xixiqqaa fi gurguddaa 41,000 ol kan jiran yoo ta'u namoonni 500 caalan immoo carraa hojii ittiin argataniiti jiru.